biyya kana keessa jireenya akkana haala kanaan teettee meera min bira dalayda yoo isinin dalaga jette torbeenuu gaara torbee takkaaf laalu hin dalaguu jetti fuudhanii mana madaama bakka faattadhan itti gubattu kan ol kaanii agarsiisan naan ta'uu jetti hundinnaan iniinin gara biyya geessan keessattuu dhiifama irraa ta'a dubartiin sossobbii bira geennaniin dhiirsa hiitee deemti meeramaan kun as jirti baatii 5 fi 6 har'aa dura nama rakkatee afaan ofiitti natti bu'aa turtan kijibni natti hin tolu fakkeessan isin namni isin jajullee firri jetta kun umman dhiifama irraa ta'a natti hin tolu akka namaati miti meeram baatii 5 fi 6 dura rakkattee nama birrii keenaa guura birrii dhabnaan iniin oromoon na bira dhaabadhaati na gargaara na kaasaa hin dalagadhaattee kun haati afaan ofiitti nu gaafataa turte gargaaruu hin dandeenye rabbi si haa gargaaruu deemi bobba'ii riskii rabbi bira barbaadadhu jedheen guyyaa sanirraa deebitee chaatiin natti qabdee meeram har'a aayidii ofii dalaysiifattee suuqa ofii banattee kunoo nama akkasiin qarqaartuuf isii kadhataa jirra. Silezii ani gabaabatti amma afaan mi'aawun na biratti gaarii miti tokkoffaa mee namna gaftanii ammallee fooloo hin goone fi intaluma tanaafuu fooloo godha 29 waa guutuuf himee dhara dhiisati uummata miqqanya warra jirtan jechuu oduu namaa dhageeffattanii dhugaa dhiisaa 29 ol guutaaf kaisii kanumaan cufa obboleessi eeffatisha ani fatimee beelillee hin beeynu miidiyaa irratti ol beeyna malee siifa abditti qofa dubbataa jiran mani meera bilbilallee haasa'uun hin danda'anii abdilleen sibira jira waan ta'eef silachuu tokkuma itti faajjanii hanga ilmi namaa nama bira dhaabbatu bira dhaabbattanii isinillee haadha qabdanii obboleettillee qabdanii haadha manallee qabdan yoo abdilleen haadha manaa dhabe jaalallee hin qabana fakkaatan illee dubartiin yeroo kabajanii fi yeroo itti jabeessan as jala jiraattee yoo dhageettan haa dhageeffattu okay yeroo ati sossobattee amalaan qabachuu barbaaddu fi yeroo ati kaballaa itti martu yeroo kamira seeran si dhageeffatti isinin beeytan dhiiraa sillachuu meera minin bilbilaa fi itti man dhugaa jirtu gorsitanii loltaniini isin diddiimiti kalaas amma booda rabbi si haa gargaaru jedhaan haa rakkattee arge tokko ijoolleen biroo rakkatteetti kana booda intala dubartii intala maariyyoo jettanii warra jala deemtanii hojii boottan akka isin hin dalaniif warri shira xaxaa jirtan warra gastii warra dakanaa. Naa ta'eera dubbiin kee beektaa haasofni kee naa ta'eera booddee immoo beekii as biratti meen poointiin ati jette kanuma harreefu siin jedhe tokko sii galee nama tokko beektaa karaa inni mallaqa ittiin durattuu dubbadhee jira mallaqa 500 kiisaa baastee kennuu irra 500 san kara ittiin argatu yoo itti agarsiiste hoo qalbii qabaateen dalagata deemee 500 san akka itti fidu ofii isaatii beekuudha qaba sii galee kana jechaan yaani yoo ofiin beektee ka dalagattu ta'e adabattee dalagaa ofii ni dalagatti yoo in dalaganni jettee namaa dhagahaa ekelee jala deemaa ekelee akkana na godhaa kaan ol kaasaa kaan gabbuusaa ka jettu ta'e filannoon kan isheeti sii galee boru anis amma Mariyamis anis walga'uun kenna bareeda because Oromoo tana jalaan bahan maqaa kan kee kaasuun akkana godhee akkana ta'e akkana gootee akkas taate waan jedhu jalaa ifa galuudhaaf badiin isii yoo jiraate waan akkana mucayyoo of qajeelchi ijoollee kanneen irraa fi dalagaa kan kee dalagaa kan kee yoo hin dalagattu ta'e utubaan haga dhiiban qaba haga dhiisan qaba waan si baasu ofii keetii laallatta kanuma anillee kanarraa akka bahu barbaadu sii galee akka obboleessa tokkootti akka nama obboleettii qabutti akka dhiira tokkootti helpin ani isiidhaaf godhe rabbi irratti na gargaaree kanuma Maariyamillee wanni isiin akka obboleettiitti gooteef kanuma nu hundinuu kana waan ta'eef akkasiin jijjiiramtu feena waan ta'eef yoo jijjiirama barbaadde ofii jijjiiramti yoo jijjiirama hin barbaanne jettee warra ekelee kaleessa maraattu jinni jedhaa turaniin san faana deemte karaa irraa maqxii jecha wanni biraan jiru. Akka biroo thank you galatoom meeram nama biroo dhiisi oduu nama biroo dhiisi anis gabbu'aa batisaan kabeetu abdiin kabeetu dubbisi waliin mari'adhaa intayaa fi kana hindidaa Dubai badho kana mijannaan iniin qurxii itti maatii qaxxu godhaa biyyatti haa deebitu warri biyyaa waan godhaa godhu kalaas jara sadiin malee walaa warra gastii walaa warra ni dhiisi jara lamaan dubbisi wajjin mari'adhaa muraatti kenna kabajni dubartii akkasii assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. خلاص إن شاء الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. idea waan biraa akkuma inni jedhee nurraa wanni fuudhanii already lemon kaleessa gaafa rakkattee gaafa gargaaraa turre namni nu bira dhaabatee hin jiru saa walalaa. صح. أنا ammallee yoo bakka
kalas ofii keetii viizaa kan kee mallaqa keetiin kishaa baaste anillee waan achi kaasee achiin gahu ofii kiyyaa waan kana kan goone isa namni nu gargaare jira adda wanni afaaniin nu gargaaraniif hin jiru aayidiyaan namarraallee fuunu hin jiru siigalee yoo qajeeltee ni dalagadhaa jette ta'e jettee namaa dhiistee haasawa maalitiyyaa hikmaatiyyaa jinnitiyyaa jettu dhiistee ollaanii ragatteetti seeraan ni dalagatti yoo lakkinaan ta'u haasaa dalagachuun naan ta'u jette filannoo ofiin ni murteeffatti siigalee kana waan ta'eef atillee maqaan kee akka tuqamu barbaadu lubbii isillee maqaan ila Faatimaa sifaate yaani mucayyoon tunarra dhufte yaani gana riidha anillee kan jechaa jiru akkuma isiin dalagattee akkuma isiin jijjiiramtee akkuma isiin jechuudha bira dabartee maatii ofiillee akka gaarii gargaartee akka gaarii jijjiirtu barbaada malee jechuudha rakkinni isiin afaan lama Fatisha assalamu alaikum martinu Fatisha yeroo hedduu si arguuf yaalii godhee sin argine asumaan salaama kiyya deebisi wanni ati dalaydee fi gochi ati dalaydes baay'ee tokko nu boonse mucayyoon tunillee bakka sanii baatee bakka awwalaa sanii baatee har'as gahuunillee baay'ee nu boonse garuu dhiifama wajjiin osoo dubbiin kun osoo keessaan ta'e nama kanarratti osoo jettanii keessaan ta'uun maali beektaa boru maqaan akkana siin jedhanii beektaa Oromoo matanatu Fatishaa keenya baasa dubbii gara dhoorganii baa dhoorganii Fatishaa dhiifama wajji dubbii baan dhoorganii gala dhoorganii yeroo takka keessaan laaltanii yeroo lama keessaan laaltanii yeroo sadaffaa immoo waan jiru ni gootanii ani immoo na boonse jechi keessan hundi na boonse mucayyoon tun bakka dhuftee hin beeyti akka itti dhuftellee hin beeyti bakka dhuftellee hin beeyti gizee ammaa gizee namatti himanii miti gizee immoo ajandaatii miti rabbii bakka sanii hin nagaye jettee obsitee dalagatuun isii irra jira garuu dubbii kana isin keessaan odoo gorsitanii nama kanarratti ta'uman keessaan odoo gorsfamtee yookiin keessaan gorsitanii jara lachuu keessaan waan kana fixanii isin haqa dubbachuun wallahi Fatishaan baay'ee tokko si galateeffadha akka obboleessa kiyyaatitti maaliifi waan jiru haqa himuun dhugaa dubbatuun firummaan kuttuu jedhan mucayyoon tun urgatti deemte laallahu 15 ni geetti hin geettu yoo akkamtu gulii 22 akkanatti fakkaata isaa of gorsitu bakka kalee dhufteef akkaataa kalee itti dhufte san laaluudha dhugaa jirtu immoo walitti himuudha keessaanillee qeensaanillee gorsaadha gorsi namaa irra immoo gorsa abbaan of gorsu wallahi gorsa abbaan of gorsu gizee ammaa kanama baasu sammuu abbaati waan dhufaniif san akka ofiititti beekanii dalaguudha bakka sanii jaalatamu akka ofiititti dhaabatanii dubbachuudha akka hojii ofiititti hojjechuudha hin jijjiirama yoo ta'an yoo hin jijjiiraman ta'an immoo duubat deebi'anii immoo gaafa duratti deebi'an immoo nama dhiba waan ta'eef akka nama miidiyaa irratti argee tokkotti wanni ani sii dhaamu ibiddi dhaamu itti haati kaleessa yoo intala gurgurtu yaani ibidda dibatanii bulfatan jechuudha wal kabajaa waliin bulaa Dr. Maryam